بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسمان هردفتوني بداس موبايل تيف أره برنوت أجايبا قبضي سني دفيتين جرا برنونكم مالي خنجتني برنوتا نمني هندي باروك أبو يتلو برنوني قوني kan namni hundi dirqamee baruu qabu barnoonni kun kan namni hundi dirqamee baruu qabu kan jettaniif namni hanga kana hin beekne yookaan muslima irraa miti jechuudha. Harkaan islaamaati jechuun kan inni arra isin barsuu deemu namni harkaan islaamaa hin beekne yookaan muslima irraa miti jechuu hin dandeenya. Kanaaf hangana baruun dirqama isin irratti kan beeknes qabeekuus isin hundinuu irra deebitanii yookaan qabeeku yoo jiraattan kan beekneef sheer godhuu qabdaniin isiniin jaa. Tokkoffaa harkaan islaamaa meeqaa jaa afaan arabaatii fi afaan oromootiin illee isiniif hin dubbisaa jechuudha. Beekumsa hanga qabnurraa waliif qooduun wooma jira. Anillee beekee osoo hin taane kan biraa kan dabalataa isinirraa argachuun barbaadaa jechuudha. Kan narra beeku caalaatu jira. Yookaan ittumaan isiniif dabalaa yeeti malee warran beektoota hedduu sheekota ulamaawwan keenya hedduutu na dura dubbatee jira jechuudha. Kanaaf mee isinumaafiin shaakalaa jechuudha hanga kan shaakalillee shaakaltan hangumaan an beeku kanaas hin beekneetu jira jechuufiin isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Wanni kun dirqama namni harkaan islaamaa hin beekne yookaan muslima irraa miti yookaan islaama irraa miti jechuudha. Kanaaf dirqama isin barsuun narra jira. Kan beektu jiraata kan beekneef sheer godhuu qabdaa jechuudha. Mee tokkoffaarraa kaanu su'aal kama arkaanul islaam jawaab arkaanul islaam kamsatun arkaanni islaamaa shanii mee gama afaan oromootiin boodaan isinii maayyee tokko وهي أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لما وإقام الصلاة سدي إيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة إيتاء الزكاة يوتنيز يقان وإيتاء الزكاة يوتنيز ندن دمايكو أفوري وصوم رمضان شن وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا shanan kana jechuun afaan arabiitiin kan inni isiniif dubbise. Gama afaan oromootiin illee isiniif hin dubbisaa jechuudha. Dirqama baruu qabdanii jechuudha waan kun waan isin barbaachisuuf. Namni muslima ta'e harkaan islaamaa hin beekne yookaan muslima irraa miti akkuma faraqaa duraa jenne yookaan yeroo jalqabaa irratti jenne. Kanaaf afaan oromootiin isiniif hin dubbisaa jechuudha. Harkaan islaamaa meeqa jedhanii isin gaafatan harkaan islaamaa shanii jechuun ni qabdan. Tokko Rabbii tokkicha malee haqaan gabbaramaan hin jiru jettee ragaa bahuudhaa jedha. Tokko Rabbii tokkicha malee haqaan gabbaramaan hin jiru jettee ragaa bahuudhaa. Akkasuma nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbiiti jettee ragaa bahuudhaa. Lama salaatuudhaa. Sadi zakkaa horii keetirraa baasuudhaa. Eeyoo garteetti horiin keessiigee horii keetirraa zakkaa baasuudhaa jechuudha. Afur soomanuudhaa. Shan hajjii godhuudhaa yoo waan dandeettii waan gootuun qabaatte yoo waan dandeettii waan gootuun qabaatte jechuudha. Shanaffaan hajjii godhuudhaa yoo waan garteetti dandeettii gootuun qabaatteedha jechuudha. Kanaaf dirqama hanga kana baruu qabdan. Namni harkaan shanan kana keessaa yookaan tokko gartee tokko wallaaloo osoo hin ta'in tokko hin beekne muslima irraa miti jechuudha. Dirqama kan beekne illee baruu qaba. Qabeekurraa akkasitti baruu qabaa. Dirqama wanni kun waan isin hunda barbaachisu isin fayyadu akkasumatti dirqama jala yaatanii kan bartan ta'a. Kanaas akkasumatti viidiyoo kana share like godhaa waliif dabarsaa. Kan beeknetu jira waan ta'eef yoo ati qabeetu taatellee inni hin beekne san irraa haa baratu isin jenna. Kanaaf wanni kun waan dirqama nurraa eegamu dirqama muslima irra jiru harkaan islaamaa hin beeknu taanaan muslima irraa miti jechuudha. Akkuma yeroo dursaa jenne akkasumatti waliif dabarsaa share waliif godhaa. Amma barnoota dhufuuf waliif dachaanutti chaanaalli kun barnoota baay'ee keessatti baratanii jechuudha. Chaanaala kana subscribe gootanii yoo kan jiraatan taate mallattoo notificationii tuuttanii kan ool jetturra yoo kaayattan mallattoo
no fekshinatan ergatu yutanin boda tan barreefama ol jorra qaadaan sininja kanaan jajjabeessee isintti himuu barbaada jechuudha. Kanaaf achiin booda wanni nuti gadhiifnu yerootti osoo nama tokko bira hin geenye isin bira ga'a. Barnoota moobaayilaa akkasumatti barnoota seenaa fi barnoota aadaa akkasumatti barnoota hortee Oromoorraa barnoota baay'eedha kan nuti qabannee isin biraan geenyu. Amma barnoota dhufu walitti dachaa nutti nagayetti.